Oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo gabaasa Amnesty International guutummaatti akka hin fudhanne beeksise. Amma dura qorannoon qaama walabaatiin akka gaggeeffamu gaafachaa kan ture WBO'n wayitaa dhaabbanni bilisaa qorannoo gaggeesses yakkicha didaa jira jedhame. Qorannoo guyyaa kaleessaa Amnesty International baase irratti WBO'n eda ibsa laateera bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Iraan haleellaa biyyoota ollaa ishee irratti raawwattu dhaabeera jettus haala adda ta'een UAE tumaa jirti jedhame. Gama biraatiin Iraan akka pirezidaantiin Ameerikaa jedhan tasuma harka hin kennadhu jetteetti. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun Suudaan Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuudhaaf akeekkachiifte. Keessumaa xiyyaara Itoophiyaa ugguruuf. Kun kan dhaga'ame tibbana xiyyaaronni Itoophiyaa waraana Suudaan keessatti hirmaachuu Jawaar Mohaammed bal'inaan ibsuu booda ture. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Haanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya yeroo ammaa qabannee dhufneeti jira. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelti. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo gabaasa Amnesty International guutummaatti akka hin fudhanne beeksise. Amma dura qorannoon qaama walabaatiin akka gaggeeffamu gaafachaa kan ture WBO'n wayita dhaabbanni bilisaa qorannoo gaggeesses yakkicha didaa jira jedhame. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gabaasa Amnesty International dhiyeesse kan loltoonni isaanii lixa Oromiyaa keessatti dubartoota irratti yakka qunnamtii saalaa gareedhaan dabalatee raawwataniiru jedhuu fi qunnamtii saalaatiif dubartoota gabroonfataa turan jechaan ifoomse akka hin fudhanne ibseera. Gabaasichi hanqina qorannootii fi dogoggora cimaa qaba jechuun ibse WBO'n sarbama mirga namoomaa naannicha keessatti raawwatame qorachuudhaaf qorannoo walabaatiif guutuun akka gaggeeffamu waamicha dhiyeesseera. WBO'n ibsa dhaabbanni Amnesty International guyyaa kaleessaa baasee maxxanse irratti WBO'n yakka saalaa dubartoota irratti raawwatamu hunda akka balaaleffatu ibseera. Akkasumas immoo yakka lammiilee irratti raawwatamu galmeessuuf qorachuu irratti qorannoo taasifamu ni deeggarraa jedhe. Garuu gabaasni Amnesty International mata duree namni tokkollee na baraaruu hin dhufne jedhuudhaan bahe hanqina qorannoo qabaachuu fi yakka ibsame eenyu akka raawwate murteessuu akka hin dandeenye ibse. WBO'n akka ibsetti dubartootaaf shamarran Oromiyaaf naannoo biroo kamiyyuu keessatti yakka saalaa qunnamtii irratti raawwatamu yakka guddaadha. Kanaaf akka sirriitti balaaleffatamu qorannoo walabaa akka gaggeeffamuu fi warri yakkicha raawwatan akka seeraan gaafatamuu qaban ibseera. Yakka lammiilee irratti raawwatamu keessumaa dubartoota irratti raawwatamu xiqqeessuun yookaan haaluun sirrii miti jedha ibsa kanaan. Haa ta'u malee WBO'n Amnesty gabaasa isaa keessatti yeroo maxxanse eenyummaa warra yakka raawwatanii mirkaneessuu akka hin dandeenye ibsee ture. Kun immoo akka WBO'n jedhutti yakka sana loltoota isaanii irratti fe'uun sirrii akka hin taane mul'isaa jedhama. Ibsa WBO keessatti gabaasni sun gareewwan WBO of fakkeessuudhaan Oromiyaa keessa socho'an ilaalcha keessa akka hin galchines kaaseera. Dabalataan kanaan dura miidiyaaleen akka The Washington Post fi Reuters akkasumas immoo dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa kennaniin namoonni maqaa WBO'tiin of waamuudhaan lammiilee nagaa irratti badii raawwachaa akka turan yaadachiiseera. WBO'n gama biraatiin gabaasni Amnesty International afgaaffii fageenya irraa karaa maarsariitii iccitii qabuun gaggeeffame irratti akka hirkate ibse. Kunis sababni isaa naannicha keessatti daangeffamni sochiif rakkoon qunnamtii akka jiru hubachiiseera. Haala kana keessatti ragaa sirriitti mirkaneessuun rakkisaa akka ta'e WBO'tu ibse. WBO'n akka jedhetti gabaasni sun sirna hooggansa isaanii ilaalchisee dogoggora hedduu qabaachuu ibse. Fakkeenyaaf gabaasni sun ajaja 5 qaba jedha. Garuu WBO'n akka ibsetti ajaja 8 Oromiyaa keessaa qabaachuu kaaseera. Akkasumas immoo gabaasni sun Jaal Gammachuu Abbooyyee WBO lixaa ta'uuf jaal jireenyaan ajaja kutaa jiddu galeessaa ta'uu WBO'n mormeera. Odeeffannoon sun sirrii akka hin taane ibse. Dogoggorri akkanaa qorannoof amanamummaa xumuraa gabaasichaa irratti gaaffii guddaa kaasaa jedha WBO'n. Haala waliigalaa waraana Oromiyaa irratti gabaasa Amnesty International WBO'n yakkaan himates tarsimoo mootummaa mormii dadhabsiisuudhaaf itti fayyadame jechuun ibseera. WBO'n fakkeenyaaf jecha hoogganaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa kanaan dura qurxummii qabuudhaaf galaana gogsuun dirqama jedhu yaadachiiseera. Kunis jechi kun hawaasa WBO deeggaran jedhaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yaada jedhu akka agarsiisu ifoomse WBO'n. WBO'n gabaasni Amnesty International badii humnoota mootummaa raawwatan xiyyeeffannoo keessa akka hin galchines ibse. Odeeffannoo gamtaa mootummootaa irraa eeruun sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti waggoota darban keessatti galmaa'e keessaa irra caalaan humnoota mootummaa Itoophiyaatiin keessumaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisiif milishootaan akka raawwataman WBO'tu ibse. WBO'n ibsa isaa keessatti
yakka duraan loltoota isaaniitiin himatame hunda qorachuuf qorannoo walabaa fi amanamaa akka gaggeeffamu yeroo hedduu waamicha dhiyeessuu isaas yaadachiiseera. Garuu mootummaan waamicha kana akka hin fudhanne ibse. Dabalataan mootummaan Koomishinii Idil Addunyaa ogeessota mirga namoomaa Itoophiyaa jalatti hundaa'e hojii isaa akka dhaabuuf yaalii godheeraa jedheera. Ammaas Oromiyaatti keessumaa lixa Oromiyaa keessatti sarbama mirga namoomaa himatame hunda irratti qorannoo walabaa guutuuf amanamaa akka gaggeeffamu Waraanni Bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeesseera. Waraanni Bilisummaa Oromoo qorannoon walabaa amma duras gaggeeffamuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaa ture. Dhaabbanni akka Amnesty International harka mootummaa Itoophiyaa hin jirre yoo qorannoo gaggeesse, qorannoo sana yoo hin fudhanne, qorannoo walabaa isaan himatu yoo gaggeeffame ammaas faayidaa hin qabu akka jechuuti. Waraanni Bilisummaa Oromoo walumaa galatti yakka ittiin himatame kamuu hin fudhatu. Oduu biraatiin Iraan haleellaa biyyoota ollaa ishee irratti raawwattu dhaabeera jettus haala adda ta'een UAE tumaa jirti jedhame. Gama biraatiin Iraan akka pirezidaantiin Ameerikaa jedhan tasuma harka hin laadhu jetteetti. Waraanni guyyaa 8 dura eegale ammas baha jiddu galeessaa raasuu itti fufeera. Waraana kanaan Ameerikaaf Israa'el Teheraan irratti haleellaa gaggeessan yoo jabeessan, gama biraatiin Iraan illeen haleellaa Israa'elii fi michoota Ameerikaa irratti raawwattu jabeessiteetti. Kanaanis halkan edaa qofa misaa'iloota dhibbaan lakkaa'aman Iraan gama Teel Aviv darbiteetti. Ta'us ammoo haleellaa biyyoota arbaa irratti gaggeessaa jirtu ilaalchisuun pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan akka jedhanitti hoogganaa olaanaan biyyattii yeroodhaaf haleellaa ollaa ishee irratti raawwatamu akka dhaabbatu ifatti murteesseera jedhan. Haa ta'u malee murteen haleellaa dhaabuu kun halduree akka ta'e pirezidaantichi ibsaniiru. Akka Masuud Pezeshkiyan jedhanitti waraanni Iraan haleellaa isaa kan dhaabu yoo haleellaan Iraan irratti ollaa kana irraa hin jiraanne qofaa jedhan. Haa ta'u malee haleellaan kamiyyuu biyyoota ollaa irraa Iraan irratti yoo baname Iraan tarkaanfii haaloo ba'uu fudhachuu irraa duubatti akka hin deebine pirezidaantichi akeekkachiisaniiru. Murteen Teheraan kun yeroo wal dhibdeen baha jiddu galeessaa keessatti mul'ate haalaan dabalaa dhufee fi dooniiwwan waraanaa gurguddoon Ameerikaa galaana Diimaaf galaana Arabaa keessatti bobba'uu jalqabanii dhimmichi falmisiisaa ta'ee jirutti ture. Akka xiinxaltoonni siyaasaa jedhanitti murteen Iraan kun biyyoota ollaa naannoo isaanii humnoota alaatiin akka hin weeraramne akeekkachiisuu fi adeemsa wal dhibdee gara fuula duraa jijjiiruudhaaf kana keekeedha. Haa ta'u malee faallaa kana ammas haleellaan Iraan biyyoota Arabaa irratti raawwattu jabaateera. Fakkeenyaaf United Arab Emirates har'a misaa'ilota baalastikii Iraan 15f dirooniiwwan hedduu qolachuu ibsite. UAE'n har'a qofa misaa'ilonni baalastikii 15f dirooniiwwan 119 itti dhukaafamuu himte kanaas qoladheeraa jette. Dirooniiwwan 121 keessaa 119 kuffisuu yoo ibsitu 2 ammoo daangaa biyyattii keessatti kufeera. Iraan biyyoota ollaa irratti dhukaasa tokkollee hin dhukaasu jechuun pirezidaantiin eda erga dhiifama gaafatanii booda ture. Ammallee dhukaasni UAE irratti kan jabaate. Gama biraatiin waraana amma gaggeeffamaa jiru kanarratti Iraan akka pirezidaantiin Ameerikaa jedhan tasuma harka hin laadhu jetteetti. Wayita waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan torbaan lammaffaa qabachaa jirutti Ameerikaan Iraan halduree tokko malee akka harka kennattu gaafatteetti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan qarqara badii irraa deebi'uudhaaf halduree tokko malee harka kennachuun gara mariitti akka deemamu kaleessa waamicha dhiyeessan. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan Iraan gonkumaa harka hin kennattu jechuun waamicha Tiraamp kan Iraan halduree malee harka akka kennattu gaafatan kuffisaniiru. Lammiileen Iraan sagalee dho'insaa gurguddaa Teheraaniif magaalota biroo hedduu keessatti mudatuun yaaddoof cinqama guddaa keessa yeroo jiran pirezidaanti Masuud ammoo nuti Ameerikaa fi Israa'eliif hin jilbeeffannu jedhan. Aangawoonni Iraan haleellaa halkan tokkotti iddoowwan waraanaatiif tarsimoo irratti xiyyeeffate hedduun itti dhukaafamuu fi sirni ittisaa qilleensaa ishee hedduu isaanii qolachuu himteetti. Oduu biraatiin Suudaan Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuudhaaf akeekkachiifte. Keessumaa xiyyaara Itoophiyaa ugguruuf kun kan dhaga'ame tibbana xiyyaaronni Itoophiyaa waraana Suudaan keessatti hirmaachuu Jawaar Mohammad bal'inaan ibsuu booda ture. Haaluma kanaan wal dhibdee dippiloomaasii cimaa keessatti kan argaman Suudaanii fi Itoophiyaan ammas dhimmi isaanii gara wal doorsisuutti guddateera. Tibbana dirooniin Itoophiyaa irraa ka'ee daangaa koo keessatti haleellaa raawwateera kan jette Suudaan ganama irraa ammoo Itoophiyaa yeroo lammaffaatiif akeekkachiifte. Kanaanis sababa
haleellaa diroonii jedhuun Suudaan Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu akka dandeessu kan hubachiifte yoo ta'u, tarkaanfii sun keessaa tokko immoo xiyyaarri Itoophiyaa yookaan daandiin qilleensa Itoophiyaa samii Suudaan irra akka hin imalle dhorkuu ta'uu danda'a jedhameera. Akeekkachiisni kun mootummaa Suudaan magaalaa poortii Suudaan jiru kan Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu dirooniin Itoophiyaa irraa ta'an ji'oota dabran keessa daangaa Suudaan rukutaniiru jechuun himachuu booda ture. Suudaan haleellaan kun walabummaa koo guutummaatti cabsaa jira jechuun yoo himattu gocha diinummaa akka ta'ettis ibsiti. Kanaaf immoo deebi'ii kennuu akka barbaachisu kakachuu irratti argamti. Biyyattiin ammatti daangaa ishee ittisuudhaaf karaa danda'amu hunda mirga akka qabdu ibsiti. Kunis waldhibdeen biyyoota lamaanii sadarkaa tokko guddachuu agarsiisaa jedhame. Haleellaa diroonii Itoophiyaa irraati jedhame kanarratti garuu mootummaan Itoophiyaa sobaa jechuun morme. Mootummaan Itoophiyaa ambasaaddara Suudaan magaalaa Finfinnee jiru waamuun mariisisuu isaa beeksiseera. Itoophiyaan rakkoo Suudaan keessa jiru irratti jiddugaleessa yookaan niwutiraal ta'uu ibsuun haleellaa biyyoolaa irratti hirmaachuu ishee guutummaatti waakkatteetti. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa diroonii jedhame waakkatullee Suudaan haleellaan irratti waan raawwatameef deebi'ii nan kennaa jetti. Ibsi Suudaan irraa kan xiyyaara Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhadha jedhu kun kan dhaga'ame tibbana Jawaar Mohaammed xiyyaara Itoophiyaa waraana Suudaan keessatti hirmaachuu erga ifoomsee boodas ture. Jawaar tibbana daandiin qilleensa Itoophiyaa lola Suudaan hammeessuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira jechuun katabaa turan. Kanaafis Jawaar deddeebiin erga dhimma kana qeeqaa turanii booda guyyaa lama dura qorannoo bal'aa maxxansaniin torban lama guutuu sochiin balallii hin baramne kan daandii qilleensa Itoophiyaa hordofamaa jira jedhaniiru. Sochiin hordofamaa ture kunis akkaataa itti xiyyaarri Itoophiyaa waraana Suudaan keessatti itti hirmaate irratti shakkii jiru kan ifa godhu ture. Fakkeenyaaf shakkiiwwan jiran keessa daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii idilee daldala irraa adda ta'e gara naannoo Suudaan keessumaa Chaaditti godhuu isaati. Akkasumas immoo walitti bu'iinsa Suudaan keessatti deemaa jiru waliin wal qabatee daandiin qilleensa Itoophiyaa humna Rapid Support Forces deeggaruu danda'a yaaddoo jedhu uumeera. Xiyyaaronni Itoophiyaa kun waraana Suudaan keessatti hirmaataniiru kan jedhame meeshaa waraanaa deddeebisuuni. Fakkeenyaaf xiyyaarota meeshaa waraanaa deddeebisuudhaan shakkaman hunda maqaan isaaniis kaafameera. Xiyyaarota lama dhimma kanarratti guddoo hirmaatan jedhaman maqaan isaaniis kaafameera. Fakkeenyaaf kan jalqabaa ETA-QN Boeing 737-800 ETA-QQ Boeing 737-800 xiyyaarri guddaan Itoophiyaa Boeing 737-800 xiyyaara imaltoota baay'ee fe'uu danda'u yoo ta'u imaltoota 160 haga 190 ni baadhataa jedhama. Xiyyaaronni lamaan kun yeroo hedduu buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee irraa gara buufata xiyyaaraa idil addunyaa Dijaameenaa yookaan NDJ kan biyya Chaad keessatti argamutti balali'aa turaniiru. Wanti guddaan shakkisiisu immoo xiyyaaronni lamaanuu buufata daldalaatti qubatan osoo hin taane kutaa waraanaa militarii Apron irratti dhaabbachaa turanii jedhame. Kun dhaabbata balallii siviiliitiif wanta baramaa hin turre yookaan bal'inaan xiyyaarri meeshaa waraanaa hin baadhanne tokko militarii Apron keessa wayita qubatu hin mul'atu ture. Haa ta'u malee xiyyaarri Itoophiyaa namoota naga'aa siviilii fe'uudhaaf qophaa'e militarii Apron keessatti mul'achuun meeshaa waraanaa daddabarsuudhaan shakkame. Walumaa galatti balalliin 8 dhimma kanaan wal qabatanii galmaa'anii yookaan Finfinnee fi Dijaameenaa jidduutti meeshaa waraanaa yeroo 8 deddeebi'aniiru jedha Jawaar qorannoo bal'aan inni maxxanse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa kan mootummaa Itoophiyaatiin hoogganamu meeshaa waraanaa Suudaanitti deddeebisaa jira oduun jedhu bahuu booda ture. Ganama har'aa Suudaan guutummaatti xiyyaara Itoophiyaa samii isii gubbaa akka hin balalliine ugguruuf kan dhaadatte.